Egaa kana daawwannee walitti deebineeti jirra amma qophii viidiyoo bareedu takka viidiyoo hoflaa isin garsiisa. Viidiyoo kana daawwannee kan nuti hundinuu walitti deebinu ta'a jechuudha. Nu hordofaa nafeerraa hiyya. Warreen hofla barbaaddanis dhiyaadha. Hofli waan biraati bashannanaa ajaa'iba. Isin garsiifne Kiyaar Bashiiris jira. Akkasumatti namoota isin beektan namoota bareedaa namoota ajaa'ibaa namoota isin kofalchiisan karaa fuulduraattis qabannee kadhuufnu ta'arraafis namoonni kokkofla fi wannoonni nama bashannansiisan ni jirti. Viidiyoo takka akkuma nasee qadatti isinillee ni seeqattan jeetiin yaada qaba. Nu hordofuu hin dagatinaan isiniin jaha haga dhuma qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa hiyya. Keessan beena namoonni buna dhugaa jettan buna keessan qabatanii bakkuma jirtanii nu daawwachuu hin dagatinaadha. Viidiyoo hoflaa takka daawwannee walitti deebina. Hangasittuu turtii gaarii. Daawwannee hojii jaalala mammaree raaree keessa deemee raaree isin daawwachiisu jarraba kota raaree barahaa biyya rabbiin abaaree keessa jira biyya muka takka rabbiin ittiin beekne as keessa lafaanee gaa kunoo isin daawwachiisaatiin jirra. Kotaan waliin bashannanaan afeerraa keenya haga dhuma qophii keenyaatti viidiyoon kun viidiyoo zuum godhee isin agarsiisaatiin jira fageenyarraa. Haga dhuma qophii keenyaatti nafaana turaan afeerraa kiyya jechuudha. Hanga dhumaatti raaree keessa deemnee qabbana qorraa ajaa'ibaa keessa isin daawwachiisaati kan jirru isin jaalaluma teessaniif ifiifis rakkannee kan gurra keessan isin buusaatiin jirru jechuudha. Ani buleessa keessanii boonsadha. Isin waliin isin barsiisaa jiru raarawwan garaagaraa fi akka beeladoolee bineensota garaagaraa isin daawwachiifna waan barbaachisaati gurra keenya kan buusnu ta'a jechuudha. Gurra keessan buusaa. Amma kan argamnu bakka fardi argamu geenyeetiin jirra. Haga dhumaatti nu waan tura fardaawwan garaagaraa kana daawwannee qalbii keessanis bohaarsitan ta'a. Akkuma isin argaatiin jirtan fardi ganama roobaa bulee beektanii dhukkee gangalateetii jira jechuudha. Nafaana turaan afeerraa kiyya. Imalli keenya karaa dhumaarra geetti jira. Dhumarratti kana ga'uulee dhaamannee kan deebinu ta'a. Warreen yuutuubni kiyyaa faaree taatan laayik sheer sabskiraayib godhuun maatii yuutuub chaanaala kanaa ta'uu hin daanfatinaadha. Ani buleessa keessan boonsaatu qopheessaan qophii kanaa kalaffee isinii waraabee anillee boonsumaatii haga dhuma qophii keenyaa waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa. Yeroo biyyee torbaan qabdii biraatii walitti deebinaa ulfaadhaa horaa bulaa geebanaa. Bashannana gaarii guyyaa gaarii oolaan isiniin jaa. Viidiyoo kana daqiiqaa xiqqoo kana daawwadhaati
Yoo rabbii torbaan kan walitti deebinu ta'a nagaa keessan jiraadha ulfaadha.